Gurraan dhala kana kura jaarsoo abbaan gadaa Booranaa 71 keessoon baallee dabarsuudhaaf jiru. Abbaan gadaa kura jaarsoo addatti turtii VOA waliin taasisaniin qorannoo itti fufaa jira jedhaniin umriin bulchiinsa sirna gadaa achi fagoo ta'uu dubbatan. Sirna gadaa kun sirna duriyyuu hiriyooliitti jiru. Garuu eegee amma haaromsa asii gadaa yoo galgalooti asii laakkaanii abbaa gadaa 71 jedhan malee gadaa yoon duraattu akka abbootiin gadaa Boorana 94 jirtuutti ibsan. Baalliin har'atuun amma abbaa gadaa 166 jechuudha. Gadaan isaanii gadaa Fullaasaati. Yeroo gaggeessa isaanii ganna 8 darban kana keessattis waan danuutu na mudatee jedhu. Gadaan Boorana gogeessi 5. Gadaan tiyyaa gogeessa 5 keessa gogeessa hangafaati. Gadaa tana kaayomne itti milkoomne wantoota milkiillee guddoo Booranni argatee kaayomne dabarsine akkasumas wanni bu'aa ba'iin gargaraalleen taquun namni jirti. Sunoolaan waan gar waaqaatii dhufaati. Waan gar waaqaatii dhufaati oolaalleen dhuunfaan keessa taateewwan guddoo ta'eettiin akka chaalenjiitti waan nu ilaallu. Akkasuma bara gadaa keenya tokko wanni taatee wanni duriin jiru tokko kan dhufe awwaannisa. Awwaannisillee gadaa armaan duraallee gadaa indaalee dooyyuufaallee dhufa ture. Awwaannisa. Booranni immoo awwaannis sun gaafa inni dhufsullee yaarroleen yaarroleen namni argaa dhageetti qabu hedduun jecha ture garuu karaa mootummaatiin gartee qorsaallee itti biifanii xiyyooraallee cuuf itti duulanii adda turan. Adoo baatanii jaarrolee waan gaarii duub jira waa fidaa. Gadaan awwaannisi itti bu'ee oma faacoo maatuun qabdu haayoo malee akka jaarroleen jettuutti. Jaarroleen akkasitti gaafa koronaa dhufeellee ni jira. Cuftin waan taatee gadaa kan keessatti ta'e. Gaafa koronaan dhufe meetirii tokko gargari fagaadhaa jedhan suni namni waliin mari'achuu hin danda'u namni hawaala baqat ta'e taateen tulleen hin taate. Yeroo sun immoo waan sigarrama gumii gaayoo jire. Gumii gaayoo ganna bareessuu irraa koranii lafti koronaa namni lama waliin hin ejju gumii akkamiin kortaa gumii gaayoo tana ganni taanuu dabarsee koronaa na dabruufi naan jecha turani. Yeroo sunitti aadaan Booranaa ganna ofii qabdi. Ganni 8 gatooma cufti jilmata ofii qabaa. Hin dabarsuu jedhee didi. Asa dhumne mootummaallee gaafanne turre warrillee waan qarqaarsaa koronaaf godhan cufisanii taasifne jedhee akkasiin gumii gaayoo sullee barum koronaa sullee kee taasifne jechuudha. Gadaa tana waan qarqabne hin dhabne waan qar hin qabne guddoo arganne jechuudha. Akkuma Oromoottu Oromoon gadaa ta'een tana waan durii hin qabne guddoo argate. Gadaa nu biyyi tan bulchinu Oromoon ofiin bulchite ilaan garree jechuudha. Har'a marii paanaalii waa'ee gadaa Booranaa Finfinneetti qophaa'e irrattis qorannoon gadaan wal qabatuu fi mariin garaagaraa gaggeeffameeti jira. Sagantaa kanatti gammaduu kan dubbatan kura jaarsoo bara gadaa isaanii rakkoon nageenyaa akka Oromiyaatti jiraatus gosoota Oromoo kibba Oromiyaa jiraatu jedhan jidduu dhiiga wal dhangalaasuu ture hambiseera jechaanis dubbatanii jiran. Gurraan dhala gaafa
digdami baalli walitti kennina. Baalli yoo fuudhanillee hanga isaan jalgaggeessan ulma kee jiranii jira. Walumaa galaatti Oromoon martinuu hawaasii bal'aan sabaaf sablammiin Itoophiyaa cuftinuu koota aadaa tana nu waliin nu kootaan waliin gammadaa nutti hirmaadhaa nu gumaachaa jedhaan. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Finfinneerraa.